gargaaru inshallah. Gaarii qaqqaalii bareedduu ilmaan Oromoodhaa bakka irraa eegallu namni hedduun oduu qonnaatiin waan barbaaduu fi akka itti katabetti osoo hin taane walumatti waan katabeef inshallah mata duree bakka irraa eegallu inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uuna. Buleettiin teenya takka gartee kan Noorwee biyya Noorwee keessatti harka namaatiin ajjeefamtee sanbata dheengaddaa galgala dilbata yookaan alada yookaan ammoo sanbata guddatti baritti gartanii nu biraa jechuudha. Sagalee abdaatama sagalee yoo isin jeeqe naa hima yoo sagaleen isin sirraa'in isin sirreessaa naa hima inshallah. Sagaleen kun yoo isin dhibaa jiraate naa hima naa katabaa inshallah yoo sagaleen hin tulin yoo baheellee deebi'ee isin sirreessa inshallah. Mee biran laaluu naaf folchitani sagalee inshallah naaf folcha yoo isin jeeqallee. Sarmara du'aa yeroo godhattuun dagatiin achumaan maleekaan sagaleen bareedduu illee rabbi si haa godhu siin jedhu. Gaarii akkasuma kaa gartanii obboleewwan. Okay warri sagalee tan inshallah biraa sirreessaa sagaleen bareeddu maashaallah. Akkas inshallah biyya Noorwee keessatti mucayyoo lammii Itoophiyaa akkasuma Oromtittii takka rabbi warra jannatul firdawsi si haa godhu. Gartee mucayyoo barattee sadarkaa guddaa jirtuu fi dhala ilma namaa ijoollee xiqqoo irraa guddootti gargaartu. Biyya Noorwee keessatti Tamiimaa Nabras Johar jedhaniin maatii isii illee fira isii guutuu rabbiin haa sabbarsiisu koominitii Oromoo achirtullee haadhaaf abbaan amrii ta'anii jiran jedhanii gartee haati ammoo biyya jirti mucayyoo gaarii gartee kan namni gaariin taa'u ka haadha guyyaa irraa bilbiltee dubbistuu fi gartee rakkoolee diqqeen keessa dabartee irraa kaateen ilmaan xixiqqoof akkasuma dardara irratti gargaarsa ilma namaa humarraa ta'e warnoota gartee kanarratti hirmaachuudhaan barumsas biyya san keessatti fixee mucayyoo gartee gaariidhaaf koominitii akkasuma uummata biyya san jiruu fi addunyaa rifachiiste gurbaan ganna 18 cuupheedha yookaan albee waraanuudhaan bakka hedduu lubbuun isii akka dabartu godhe rabbi isii haa araaramu gurbaan isii ajjeeses to'annoo jala oolee jira qormaata irra dhiyeesseef jibbaa islaamaa akka qabuu fi islaama hedduu ajjeesuu waan hedduu dalaguuf akka qophii qabu hime jedhamaa jechuudha. To'annoon kun ammoo miidiyaa irraa ala ta'ee wanni hundinuu maaliif wanni inni haasahaa jiru kun waan keessaayyuu koominitii musliimaatiif ilmi namaa yeroo dhagaye rakkoolee guddoo fidu waan ta'eef jedhamee dhoofamee mucaan kun gurbaa gannaa 18ti. Nama lammummaa dhiigni isaa jaarmaanis qabu nama akkasiiti jedhama jechuudha. Mucayyoon tun ammoo umriin isii rabbi si araaramu ganna 34 xiqqeennaan gara biyya Noorweetitti abbaa wajjin baate jedhama jechuudha. Kanaaf wanni akkanaa kun gartanii biyya Noorwee keessaayyuu islaama irratti yeroo masgiida keessa nama hedduu fixan boombiitti darban ajjeechaan adda addaa tumaan madaan hedduu irra geessuun biyya Noorwee keessatti dhalatee ture. Kanarraa akka ka'e mootummaan Noorwees gabbaasee ibsa baasee jira. Wanni kun gaddatti dhagamu koominitiin Oromoolee akkasuma warroonni mirga ilma namaatiif dhaabbatan hedduun isaanii waan kana gubbaa baasanii jiranii balaaleffatanii jiranii haa ta'u ammoo gurbaan qabame akka isii qofa osoo hin taane ajjeechaa namoota hedduu irratti raawwachuuf keessaa uummata musliimaa jibbaa islaamummaa qabuu fi isaa warri teeroristii jedhan san yookaan gartee jeeqtuu ka gartee ka amantiidhaan jibbaa qabuu fi kana keessa guddatee ol ka'e fakkaata. Kasii inshallah tanasuma dhaabnee bira kunnaa rabbi si araaramu maatii si rabbi haa sabbarsiisu. Koominitiin achi akka malee itti dhagamee mucayyoo kaayoo guddoo qabduu fi gara laafetti nama gaarii ta'uu isiidha. Gartee dabarsanii uffata isii akkaataa isiin aadaa gara walloona fakkaatee waan hedduu isiin kakkaateen suuraan gadhiifamillee ni jira. Rabbi si araaramu alaa kulli haali maatii rabbi sabrii haa kennu jennee akka bira kunnaa jechuudha. Akka lammataatti akka kennu ammallee odeessisneef yennuu karaa mootummaa Ameerikaati. Pirezidantiin keenya kan Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp akka malee dhukkuba jedhama. Dhukkubbiin isaa kan gartee harka irratti miila irratti dhiiga karaa tubboo dhiiga dabarsuu irratti argamirraa kan ka'e rakkoon guddaan irra ga'e yeroo ammaatitti dhukkubbiin sun karaa gartee warroonni hayyoonni waan kana qoratanii fi ogeeyyiin meedikaalaa jechuudha. Warri waan kana irra qoratan namni kun umrii dheeraa hin turu kan jedhutu himamaa jira. Maaliifi wanni kun nama umrii isaa ganna 78 akkas keessa jira. Namoonni akkanaa kunniin yeroo baay'ee harka 135 dhukkuba akkanaatiin ni qabamanii kunis dhiigni onnee irraa ka'e miila dhaqee deemuu dadhabuudhaan karaan hiddaa yookaan ammoo ujummoo tubboo karaa dhiigni keessa deemu kunniin dhiiga facaasanii gubbaa gadi kagadhaqe ol deebisuu dadhabuu tamsaasuu dadhabuu irraa kan ka'e rakkoon kunniin gala jedhanii kanarraa kan ka'e harka irratti yeroo baay'ee argitan waan akka mataas gubbatti argamu san karaa meekaappiitiin waan san dhoksuuf tattaafachaa jiraachuun mootummaan Ameerikaadha. Wanni sunis san bira dabreeyyuu sadarkaa lubbuutiif sodaachisaa ta'u karaa lubbuu isaa irratti sagalee